Shamaa kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota MW idil addunyaa akka jirtanitti nageenyi jaalali keenya isin dhaqqabu isiniin jecha hangafoota dursuudhaan oduu isin dhageessifna. Ani qopheessaan sagantichaa falmataa roorrooti. Paappaasonni 25 sinodoosii haaraa muudamni isaanii akka hin kaaneef sinodoosiin haaraa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa lola waggoota 4 darbaniif walitti fufiinsaan geggeessaa turan dhaabuudhaan gara mariitti akka geggeeffaman yaamichis godhamee jira. Godina Arsii aanaa Jajjuu magaalaa Algaa Duree fi gandoota baadiyyaa biroo keessatti dararaan humnoota mootummaatiin cimeetti fufee jira. Oduu gama biraatiin Kiristaanoo Roonaaldooon waancaa addunyaa bara 2030 keessummeessuuf caalbaasii Suudi Arabiyaa ambaasaaddara ta'uun raggaasifamee jira. Amma gara oduu babal'innaatti isin deebisaa turtii gaarii isiniin jenna. Paappaasonni 25 sinodoosii haaraa muudamni isaanii akka hin kaane beeksisanii jiran. Babal'inna oduu kanaatii fi alfoozii waan qopheeffatte qabdi kallattiidhaan gara isheettiin isin deebisaa. Akkam jirtan dhaggeeffattoota MW Media nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaannee isin dhageessifna. Oduu wajjin ana Alfoozii Paadha. Nu waliin turan affeerra keenya. Paappaasonni 25 sinodosii haaraan muudamni isaanii akka hin kaane sinodosiin haaraan beeksise. Sinodosiin haaraa ibsa miidiyaaleef har'a kenneen muudamni paappaasota kanneen qanoona betaskaanaa kan cabse akka hin taane walii galamee jira jedhanii jiru. Inuma muudama paappaasota kanneen kaasuun akkasumas deebisanii muuduun qanoona betaskaanaatti kan cabsu akka hin taane hubatamuu qaba jedhanii jiru. Kanaafuu yeroo fudhannee irratti mari'anne furmaata keenyaan walii gallee jirra jedhanii jiru. Sinodosiin haaraa ibsa kenneen. Oduu gama biraatiin walwaraansii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jidduutti geggeeffamaa jiru wal qabachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoof mootummaan Itoophiyaa lola waggoota 4 darban walitti fufiinsaan geggeessaa turan dhaabanii gara marii nagaa buusutti akka ce'aniif wayitii qaamoleen garaagaraa gaafataa jiranitti walwaraansi kutaalee Oromiyaa hedduutti geggeeffamaa jiru itti fufee jira. Babal'inni oduu kanaatiif alfooziin waan qopheeffatte qabdi. kallattiidhaan alfoozittiin isin deebisaa. Oduu karaa biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa lola waggaa 4 darbaniif walitti fufiinsa geggeessaa turan dhaabanii gara marii nagaa buusutti akka ce'aniif wayita qaamoleen garaagaraa gaafataa jiranitti waraanni kutaalee Oromiyaa hedduutti geggeeffamaa jiru ammas itti fufee jira. Iddoowwan tibbana lolli kun keessatti geggeeffamaa jiru keessatti godinni Gujii Lixaa isa tokko wayita ta'u lola kana irratti mootummaan ijoollee umriin isaanii hin geenye waraanaaf hiriirsuun dabalatee taateewwan garaagaraa mul'atanii jiru. Lola godinichatti tibbana geggeeffamaa turen injifannoo guddaa argachuu ibsaa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo qondaalota waraanaa dabalatee loltoota mootummaa waboo akka lolaniif garasitti bobbaasee ture hedduu fixuu fi booji'uu ibsaa ture. Gurraandhala 2 bara 2023 lola geggeeffameen qofa kutaa waraanaa 38ffaa guututti barbadeessuun loltoota mootummaa 240 booji'uun isaa waraanni bilisummaa Oromoo ibse. Oduu gama biraatiin godina Arsii aanaa Jajjuu magaalaa Algaa Duree fi gandoota baadiyyaa biroo keessatti dararaan humnoota mootummaa hammaatee itti fufee jira jedhu jiraattonni. Keessumaa ganda Algaa Duree fi magaalaa Alaagaa Duree keessatti sababa malee jumlaan namoota hedduun hidhamuun hammaachuun dhagamee jira. Baatii muddee gara dhumaa irratti walwaraansa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa naannawa kanatti tureen qabatamaa
isaan gochaa turaniin hanga guyyaa kanaatti namoonni nagaa caasaa fi qaamolee mootummaan hidhataman ajjeefamanii fi hidhaman hedduun jiraachuun isaa dhagahamee jira. Buufata poolisii magaalaa Algaa Duree keessatti dargaggoonni hedduun jumlaadhaan hidhamanii kan jiran yoo ta'u daraaraan hamaan dargaggoota kan dhaqqabes ta'uu isaa dhagahamee jira. Viidiyoon tibbana kana achirraa OMN dhaqqabaa jiranis kan agarsiisan poolisii fi qaamoleen mootummaa dargaggoota naatoo malee yoo reebicha irratti raawwatanii fi hiriirsaa mul'isan kan mul'isudha. Gandoota gammoojjii laga Awaash daangessan keessatti poolisoonni fi waraanni dararaa daangaa hin qabne raawwachaa jiru. Lafti qonnaan bulaa Affaar Awaash jedhamu amma quubsama waraanaa ta'ee jira jechuudhaan gandoonni oduu dabarsanii jiran. Kana malees manneen hidhaa keessaayyuu guyyaa guyyaan namni baafame ajjeefamaa jira kan jedhan odeessaa ergaman keessaa isaan hangafaati. Poolisiin mana hidhaa tiksan maatii fi hiriyoota manneen hidhaa deemuun nyaataaf uffata hidhamtootaaf geessan mallaqa gaafachuun rakkisaa jiraachuunis ajandaa isa birooti. Poolisii fi caasaan mootummaa naamusa gatee uummata digiriirsaa hamaa keessa galchaa jiran kan jedhu maddeenni keenya rakkoo akkanaa aanaalee akka Martii, Boosatii fi Faantaallee keessatti babal'atee jira jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Namni bahee galuu dadhabeeraa dargaggeessi qe'ee keessa jiraachuuf rakkatee qe'ee gadhiisee jechuudhaanis jiraattonni ibsanii jiran. Oduu keenyarraa kan qopheessine gara madda walaabuu miidiyaatiin qophii ispoortiitiif Kaamil waan jedhu qaba. Ispoortiirraa Kaamilittiin isin deebisa. Qophii ispoortii dorbii kanaa wal dorgommii Premier League Englandii torbee kanatti kilabni Arsenaalii dirree isaa irratti kilaba Manchester City keessummeessuun goolii 1-3 mo'atamuu danda'ee jira. Wal dorgommii Premier League Englandii haala gaariidhaan kan jalqabe kilabni Arsenaalii kilaba Manchester City dirree isaa irratti mo'amuudhaan sadarkaa tokkoffaa kilaba Manchester City gadi dhiisuuf dirqameera. Haaluma kanaan sadarkaan tokkoffaa Manchester City yoo qabatu sadarkaan lammaffaan Arsenal, sadarkaan sadaffaan Manchester United ta'uun xumuraniiru. Oduu gama biraatiin wal dorgommii liigii Awurooppaa kaleessa galgala godhameen kilabni Barcelona dirree isaa irratti Manchester United simachuudhaan 2-2 wal qixa bahanii jiru. Gama biraatiin Cristiano Ronaldo waancaa addunyaa bara 2030 keessummeessuudhaa fi caalbaasii Saudi Arabiyaa ambaasaadara ta'uuf raggaasifameera. Ronaldoon galii dabalataa yuuroo miiliyoona 200 doolaara miiliyoona 214 argachuuf Suudiin waancaa addunyaa bara 2030 akka dorgomu gargaaraa jedhameera. Qaaxar waancaa addunyaa bara 2022 milkaa'ina erga keessummeessitee booda Suudiin dorgommii kana gara baha giddu galeessa deebisuudhaaf yaada akka jirtu himama. Caalbaasiin waancaa addunyaa Suudiin bara 2030 irratti miiliyoona 200 kan biraa argachuuf ambaasaadara ni ta'a. Gama biraatiin caalbaasiin qaxxaamuraa konfedereeshinii ta'uu danda'u kanneen akka caalbaasii waancaa addunyaa Masrii, Giriik, Saudi Arabiyaa bara 2030 waancaa addunyaa bara 2030 Masrii, Giriik, Saudi Arabiyaan qopheessuuf yaaliin waloon ta'amee jira. Tattaaffii kanaan Saudi Arabiyaa ni hoggana jedhamee eegama. Yoo milkaa'e ammoo biyyoota qaama federeeshinii kubbaa miilaa adda addaa 3 Eeshiyaa, Afrikaa, Awurooppaa keessatti waancaan addunyaa FIFA isa jalqabaa ta'e jedhamee himama. Gabaasa qindaa'ee fi MW Ram magaalaa Cape Town.